Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf qabanne isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Finfinneetti manni barumsaa yaadannoo jaarraa Abbaa Gadaaf ijaarame eebbifame. Manni barumsaa maqaa qabsaa bilisummaa fi falmaa mirga uummata Oromoo jaarraa Abbaa Gadaan Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti ijaarame har'a bakka hooggantooti mootummaa magaalaa Finfinnee argamanitti eebbifame. Manni barnootaa magaalaa Finfinneetti ijaaramuun maqaa qabsaa'ota Oromootiin yoo moggaafamu kun kan jalqabaa miti. Kanaan duras manneen barnootaa maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Jeneraal Waaqoo Guutuutiin moggaafaman barattoota simachuun waggootaan dura hojii baruuf barsiisuu eegalaniiru. Haa ta'u malee manneen barnootaa kunneen dhiyeessii bishaanii dabalatee meeshaalee bu'uuraa manni barumsaa qabaachuu qabu hin qaban jechuun barsiisonni komii dhiyeessaa turuu isaanii gabaasuun keenya in yaadatama. Dhimma alaabaa naannoo Oromiyaa fi faaruu mootummaa naannoo Oromiyaa waliin walqabatees manneen barnootaa magaalittii keessa jiran tokko tokko keessatti hookkarri uumamee turuun isaallee ni beekama. Oduu keenya biraatti yoo ceenu siidaan artiist Alii Birraa magaalaa Adaamaatti ijaarame. Siidaan Dooktara kabajaa artiist Alii Birraa magaalaa Adaamaa daandii Alii Birraa irratti ijaarame har'a adoolessa 20 bara 2023 eebbifame. Ijaarsa siidaa kanaaf birriin miliyoona 18.9 baasii ta'uu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Eebba siidaa kanaa irratti haadha warraa Alii Birraa aadde Ilillii Birraa, Aafiyaayii Caffee Oromiyaa aadde Saadaa Abdurrahmaanii fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dabalatee namoonni biroonis argamuun siidaa kana eebbisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun siidaan yaadannoo Dooktara kabajaa artiist Alii Birraa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftootti kan dhaabbateef yoo ta'u, sirna eebba siidaa kanaa irrattis kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee, haadha warraa Dooktara kabajaa Alii Birraa fi keessummoonni biroon argamanii ture. Artiist Alii Birraa bara 1950 magaalaa Dirree Dhawaatti dhalatee bara 2022 umurii isaa waggaa 72tti magaalaa Adaamaatti addunyaa kanarraa boqote. Sirni awwaalcha isaas magaalaa bakka dhaloota isaa taate Dirree Dhawaatti raawwachuun ni yaadatama. Oduu keenya biraatiin yuunivarsiitiiwwan 20 ol barattoota isaanii eebbisiisan. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessatti argaman 20 ol ta'an barattoota isaanii guyyaa har'aa eebbisiisaa oolan. Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Amboo, Hawaasaa, Arbaa Minch, Madda Walaabuu, Dabra Birhaan, Jigjigaa, Samaraa fi Yuunivarsiitiin Mattuu dhaabbilee barnoota olaanoo guyyaa har'aa barattoota isaanii eebbisiisaa oolan keessa. Oduuma walqabateen barattoota qormaata bahinsa yuunivarsiitii baranaa fudhatan 61,054 keessaa kanneen dhibbeentaa 40 qabxii 65 ta'an qofti qabxii darbiinsaa galmeessuu ministeerri barnootaa beeksisuun isaanii yaadatama. Kanneen qabxii darbiinsaa hin galmeessisne ragaan digirii isaanii kan isaaniif hin kennamne ta'uu fi qormaata bahinsaa irra deebiin walakkeessa bara 2016tti kennamu fudhatanii qabxii isaanii fooyyessuu akka qabanis eerameera. Barattuu Obsineet Gaaromaa barattoota qormaata bahumsa yuunivarsiitii yookaan exit exam akka biyyaatti barana kenname sadarkaa Itoophiyaatti qabxii olaanaa galmeessiste ta'uu yuunivarsiitiin ishee kan ibse yoo ta'u, barattuu muummee narsingii yuunivarsiitii Riifti Vaalii damee Naqqamteetti barattuu fi barana eebbifamtu kun qormaaticha 100 keessaa qabxii 99 galmeessisuu isheetu ifoomi. Oduu keenya xumuraatiin naannoo Gaambeellaatti rakkoo nageenyaa tibbana mul'ateen walqabatee uggurri sochii kaa'ame. Rakkoo nageenyaa tibbana naannoo Gaambeellaatti mudateen walqabatee naannichatti yeroo hin murtoofneef galgala akka lakkoobsa yeroo Itoophiyaatti sa'aatii 1 hanga ganama sa'aatii 12tti daangeffamni sochii kaa'ame. Murteen kun kan dabarfame kaabineen naannichaa haala tasgabbii yeroo naannichaa keessa jiru irratti marii hatattamaa
kaleessa adoolessa 19 bara 2023 taa'ee irratti ture. Akkaataa murtee kanaatiin humnoota nageenyaatiin alatti galgala sa'aatii 1 hanga ganama sa'aatii 12tti konkolaataa fi namni socho'uu kan dhorkame ta'uunis ibsameera. Humnoota nageenyaa mootummaatiin alatti meeshaa waraanaa qabatanii argamuunis dhorkameera. Rakkoo nageenyaa uumameen walqabatee geggeessitoonnii fi qaamoleen biroo harka keessaa qaban kan itti gaafataman ta'uu biiroon koominikeeshinii naannichaa ifoomseera. Karaa biraatiin hojjettoonni mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa guyyaa har'aa irraa eegalee tajaajila idilee kennuu akka itti fufan kan murtaa'e yoo ta'u, dhorkiin kun kan kaa'ame haleellaa adoolessa 13 bara 2023 konkolaataa fe'iinsa uummataa lamarratti naannawaa magaalaa Gaambeellaa iddoo addaa Okoom jedhamutti raawwatameen namoonni nagaa 2 ajjeefamuu fi namoonni 23 madaa'uu hordofeeti. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti lammiileen haleellaa kanaan miidhaman dhalattoota saba Nuweeriitii jedhu. Haleellaan kun kan raawwatame humnoonni tika mootummaa baasicha tiksan osoo jiranii iddoo rakkisaa magaalaa Gaambeellaa irraa kiiloomeetira 10 fagaatee argamutti ta'uu jiraattonni himaniiru. Haleellaan kun konkolaattota kanneen irratti kan raawwatame konkolaattonni kunneen godina Nuweer aanaa Waantaa'oo jedhamurraa gara magaalaa Gaambeellaa imalaa osoo jiranii ta'uutu himame. Naannoo Gaambeellaatti hidhattoonni Murillee jedhaman daangaa Sudaan Kibbaa irraa ce'uun haleellaa raawwachaa kan turan ta'uu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.